Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota qophii faana aartii. Kun qophii kennaa qophii faana aartii torbaanitti lama isin bira gahuudha. Qophii faana aartiitiin dhimmoota Oromoo fi Oromiyaa irratti xiyyeeffannee rogeeyyii Oromoo, aktivistoota Oromoo, aartistoota Oromoo akkasumas qondaalota mootummaa fi namoota garaagaraa qabannee isiniif dhiyaannaa. Hanga xumura qophii kennaatti nu faana tura. Hayyee walitti dachaanii jirraa. Keessummaan keenya har'aa nama baay'ee jaalatamaa fi kabajamaa hayyuu Oromoo beekamaa garuu hedduu miidiyaa irratti yeroo baay'ee kana dura argamee hin beeku. Haa ta'u garuu hayyuu beekamaa biyya Ameerikaatti sadarkaa barnootaatiin hedduu biyya faranjii biratti fudhatama qabu haasawa garaagaraa godhuudhaan nama beekamuudha. Keessummaan keenya Tamaam Waarituu jedhama. Kabajamoo dargaggoo qeerroo Oromoo hayyuu Oromoo Tamaam Waarituu baga nagaan nu dhufte. Baga nagaan na eedan. Hayyee kabajamaa fi jaalatamaa hayyuu Oromoo qeerroo dargaggoo Oromoo Tamaam Waarituu waamicha kennaa kabajjee dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomii. Mee akka uummata keetiin wal baruudhaaf saba keetiin wal baruudhaaf Tamaam Waarituu eenyu? Maaliin hojiin isaa maaliin beekama? Galata guddaa qabdanii na affeeruu keessaniif namni baay'een miidiyaa Oromoo maaliif hin baane jedhanii wantuma na gaafatanii fi amma immoo isin affeerraa naa kennitanii kabajaan asirratti argamuu fi guddaa hedduu natti na gammachiisa. Thank you. So, jechuun dalagaan kiyya, I'm a public speaker and also a trainer. So I travel around the country, USC kanatti, bakkee adda addaa deemaa university, ijoollee university training godha. Akkasuma immoo staff member illee training godha. Wanni I guess namni baay'een ittiin na beeku yeroo undergraduate kiyya Portland State University irraa yeroo bayu graduation fi commencement speakeriin ana ture. Chaansii argadhe san keessatti yeroo san fa'aa akka ammaa kana Naani Oromummaan illee akkanatti baay'atee namni yeroo baay'ee akkasuma guddallee waa'ee kennan beeku beektaa. So sanuma chaansii san mee akkamitti waa'ee saba kiyyaa uummata kiyyaa akkamitti uummata biyya kanaatti barsiisuu danda'a kama jedhurraa yaada sanii fidee akkasitti jechuun afaan Oromoolee keessa buusee fi jechuun majas nama encourage godhu namni kenna jechuun particularly ijoolleen biyyaa encourage ta'anii namni baay'een waan biyya kana fa'aa dhaladhee jedhee maali itti fakkaata. No ani biyya dhaladhee biyya guddadhe. Ani waggaa gara 15-16 ta'eeti ka biyya kana dhufe. Afaanis biyya kanatti baradhe afaan yeroo duraatiif sun stooriin guddaadha yeroo biraa barannaa. Okay, ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee mee maaltu sitti dhaga'ame? Artistii Haacaaluu dhabuun uummata Oromootiif maali? Artistii Haacaaluun uummata Oromootiif maali? Isa dhabuun immoo mee akka keetiitti maaltu sitti dhaga'ame? Ajjeechaa obboleessa keenyaa ka Haacaaluu again maal jechuu danda'alee onnee keenya nu dhukkubsatee urga yeroo gaafa saniiti ani gara kiyya akka nama tokkootitti I barely slept.
hirrafnu warri ala kana jiru waan baay'ee dalagutti jirra. Maali jennaani onni nuti ke particularly the young generation. Maali jennaan Haacaaluun although Oromoo uummata Oromoo mara biratti jaalatamaallee ta'u ijoollee jechuun warra dargaggoo biratti onnee isaanii keessa jira. Maaliifi nama lyricsii isaatiin ijoollee Oromummaa hagas mara hin qabne ijoollee biyya kana dhalatan ta'ee ijoollee Justin Jiraamii akkas mara politika keessatti illee akkas mara involved taane maali kanneen mara as harkise Oromummaa kana guddise so contribution hagana kan hin jenne guddinummaa Oromootiif dhiyeesse kanaaf nama mara sochoose duuti isaa sanirraan immoo aansee uddu taaziyaa sanuyyuu teennee namni boo'ee imimmaan kennaa yoo duun qoorin deemanii maal godhan ija keenna kabiraa Jawaar jechuun ija Oromooti hundi gaafii hin qabu ija keenna kabiraa deemanii nu balleessan sanirraan immoo deebi'anii gurra keenya OMN kan nama Oromootiif cornerstone ta'ee wanna dalagaa jiru irraa gadi dhama kuni marti maal mul'isaree again it just goes back to the history homa kanaan dura godhaaban ammallee kanuma matama Oromoo qabsaa'ota Oromoo ajjeesuudhaan hayyoota Oromoo hidhuudhaan akkasumas beektota Oromoo kararraa maksuudhaan miidiyaa Oromoo cufuudhaan qabsoo Oromoo of duuba deebisuun ni danda'ama? Hin danda'amu ammaan kana. Hin danda'amu be. Yerooni waa godhamutu iyyuu jira. Yeroo immoo wanni qara godhamee jedhu suni yeroon irra dabrutu jira. Ammaan kanatti yeroon irra dabree jira. Ammaan kana Oromoo beekaa isaa irraa ajjeesaa miidiyaa isaa irraa cufaa maali jechuun Oromoo of duuba siisine jechuun kuni wannuma hin jirre wanna hin taane maaliif akka namni attempt godhuyyuu haga ammaan mataa kiyya keessatti naagaluu didee jira mataa dhulkursu jira just I'm trying to make sense of it because this is something that does not make sense okay yeroo ammaa kanatti mootummaan hayyuu Oromoo qaroo gameessa xiinxalaa siyaasaa fi daayreektara OMN duraanii kan yeroo ammaa miseensa KFO obbo Jawaar Muhammad ija ummata Oromoo kan ta'e qabee hidheetiniin jira asirratti ati mee akka hayyuu Oromoo tokkootti maaltu sitti dhagahame mootummaan kun garamitti deemaa jira maal gochuuf deemaa jira malee akka malee tokko natti dhagahame jechuun wama matama keessatti comprehend godhuun natti dhagahame beektaa akkamitti nama ol fuudhee algaarra si kaayee jedhe tokko qarqaarsa qeerrootiif qarqaarsa rabbiitiin dhugaa yoo dubbannee jenne Jawaar jiruu fi wanna kanatti fixee okay jiruu fi ganamaaf galgala haga the rest of us yoo jiruu kenne yoo nu jiraannu Jawaar ganamaaf galgala kanarratti dalagee qabsoo kana hagatti tanaayyuu waa tana fidee dhugaa rabbi yoo dubbannee jenne warri amma keessattuu maqaa Oromummaa qabaatanii warri amma wanna aangoo irra jiran kunniin waggaa lamaan kanaayyuu dhugaa isinii dubbachuuf waggaa lamaan kanaayyuu ka ta'anii haga ammaa ka turanii ka jedhaniif maqaa Jawaariitiif beekuu qabanii beekaa kana Jawaartu qeerroo mee cal'isa mee obsaamee guyyaan hin dhufamee mee nagaa karama nagaatiin mee chaansii haa kenninuufi jedhaa harkarra qabee uummata kanneen uduu beekani wallaalaa ta'amma xiqqoma isiin mataa isaanii keessa duwaa jiraate ummata keenya kanneen kaama wanna aangoo irra jiru dhiisiti ummannummaan nafxanyaa kunuyyuu usuu beekanii maqaa Jawaariitiif haga ammaa kana biyyattiin sun akka amma jirtu jira. Hayyee mootummaan kun yeroo ammaa kanatti hayyoota Oromoo Jawaar Muhammad hidhee Baqqalaa Garbaa hidhee akkasuma Hamzaa Booranaa Oromoo walumaa galatti jirmaadhaan Oromoo hidhee ummata Oromoo kana of duuba deebisuu danda'a maal gochuudha qaba maal beekuudha qaba mootummaan kun akkas akka inni yaadu san isaaf hin ta'a. Wanni Haacaaluu roon isaan keessa wanni Jawaarii keenya fuudhanii isaan hidhanii Baqqalaa Garbaa ijoollee wanna sabboontota Oromoo kenna wanni isaan godhanii jiran kunniin marti ka akka kiyyaa kanaayyuu lafaa kaase beekuu qaban. Waa tokko ibidda tokko dhaamsine jedhanii ibidda biraa gara biraatii ufitti kaasutti jiran. Kaasanii immoo ibiddi kun deebi'ee hin dhaamu hin rafnu ganamaa galgalaa fi gidduu waan jiru sanirratti illee dalagutti jirra beekuu qaban kana. Dhaamsuma san dhaamuu barbaada gubaa Jawaar hin bayammoo mana hidhaasanii yoo bayummoo akka Nelson Mandelaatitti
baay'ee achirra 4 kiiloo seena. Maal jedhe naan jedhe. Mee asirratti hayyuu Oromoo, qaroo Oromoo, ija Oromoo kan ta'e Jawaar Mohammad sa'aatii kanatti hidhameeti jira. Keessattuu hidhaa lafa jalaatti hidhameeti jira. Iddoo sirriitti qorri isaa hammaataa baay'ee tokko miidhaa namarraan gahu keessatti hidhameeti ni jira. Uummanni Oromoo maal gochuudha qaba? Keessattuu qeerroon Oromoo sa'aatii kanatti maal gochuudha qaba? Durallee dhaamsa gaafa biyya Ameerikaa sanii galu ani uummata kiyya Oromoo, uummata Oromootii fi rabbii kiyya qofan abdadhee galee jedheetiniin dubbateetiniin jira. Uummanni Oromoo maal gochuudha qaba? Jawaar yeroo baay'ee irra deddeebi'ee nuti uummata Oromoo keessattuu qeerroo fi rabbiin abdanneeti asteen san abdadheeti akkatti haasayu kanatti haasayaa jedhe beekani san abdatee biyya silaa akka gaarii akka amanuutti akka barbaanne haasayuu dandeenyu kana keessaa bahee biyya san dhufe ummata biyya keenyaa isin abdatee dhufe amma Haacaaluun illee hin duune Jawaar illee hin hidhamne gaafni namni marti du'e jedhamnee gaafni jedhamu gaafa namni Oromoo keessattuu qeerroon Oromoo kara manaa ol deebitee akka durii sanitti nagayaan callisee jiraachuu gaafa jalqabde. Gaafa san namni marti du'e gaafni jedhamu gaafnummaan namnummaan ilmoo namaa ta'e namni Oromoo ta'ee maqama Oromoo kanaayyuu ol jedhee ka dubbachuu hin qabne gaafa san gaafa namni biyya keenyaa jiruu fi kana gaatu ol deebi'ee gaafa jedhe. Sigalaan keessattuu namni akkanatti isaan irratti abdatee jedhe namni akka Jawaari namni ruhii ufii akkama duratti jedhee jedhe kana laayifiin qabaanne gurbaan kuni nama Ivy League skuula keessaa bahee jedhe biyya kanatti mallaqa meeqa kafalamee fi nama jiraachuu danda'u isin galee kana mara dhiisee faamilii ufii dhiisee ummata ufiitiif jecha yeroo as jiru odoo jiruu Ameerikaa kan oduu hin jiraatin ammas biyyatti galee citizenshipii ufii forfee godhee ummata ufiitiif haganaayyuu hidhamee inni mara hidhaa keessa jiraachuun wanna godhaa beekaa ta akka nu taazabsiisaa beekaa akka Oromooti wal taazabuu qabna ummata keenya. So ammallee qeerroon I know itti jirtanii qeerroof qarreen hin beeyta waan isin gootu advaayisii wanni tokkochi wanni isinii kennuu dandeenyu hin jiru. Maarree fookasii keessan garana karaa siin godhina haga Jawaar bakkeessanii gadhiifame haga ilmaan Oromoo marti hidhaa keessa jiran bakkeessanii gadhiifamanii jedhanitti waatak business as usual ka jedhamu suniin biyya san keessa dhalatuu hin qabu. Hayyee qabsoo waggoota darbanii keessatti Jawaar kan beekamu abbaa qeerroo yookiin faajii mallattoo qabsoo uummata Oromoo ta'ee keessattuu hoogganaa qeerroof qarree ta'ee akka abbaatti ilaalamaatiin ture. Kanaaf mee asirratti qeerroof qarreen maal gochuudha qabu? Maal gochuudha qabu? Qeerroof qarreedhaaf maal dhaamtaaf? Sa'aatii kanatti abbaan isaanii obbo Jawaar Mohammad qabsaan isaanii hayyuun isaanii hidhamee maal gochuudha qabu? Qeerroof qarreen manatti ol deebi'anii sa'aatii kanatti taa'uudha qabu moo maal gochuudha qabu? Mee asirratti qeerroof qarreedhaaf maal dhaamtaaf? Dhaamsi ani qeerroof qabu, qeerroof qarreef qabu. I love you guys. I respect you. Kabajaa guddaa isinii qaba. Isin jaaladha. Onnees isinirratti qaba. Jawaarillee isinirratti onnaa'ee waan godhe nullee warri ala jiru kun isinirratti onnoofni waan godhutti jira. Gaafa hin beeka ani akka isin ol deebitanii jiruma nagamatti akka hin deebine odoonni kun nurratti dhalataa jiru hin beeka. Kanaaf isiniin jedhaa jira. So Araa organized taatanii jirtanii I know wanni advice isinii kennuu danda'u hin jiru garuu jabaadhaa pressurii kana keessaa of duuba odoo hin jenne continue with it hagana geettanii jirtan yeroo xiqqootu isin akka nama maaraatoonii fiigee maayiliin tokkochi hafeefiitti jirtan isinii galee itti muddaa bilisummaan hagana dhiyoo isinitti jirti. Tole kanumatti aansee mee poolisoota Oromiyaa kanneen amma uummata Oromootti ergama mootummaa sanii fudhataniitiin uummata Oromootti dhukaasaatiin jiran uummata Oromoo ajjeesaa uummata Oromoo tumaa dararaatiin jiran kanaaf maal dhaamtaaf? Poolisa Oromiyaatiifis dhaamsa isinii qaba. Qaraayyuu isin
irra caalaan isaa keessan akka Oromoo wajjin dhaabatan kana Oromoo ummanni bal'aan ni beeka. Isin galee amma garuu more than ever before. Okay? Amma yeroo isin nama keessa wajjin dhaabatan amma. Maali jennaan akkuma duratti isiniin jedhe kana namittattiin tuni mallaquma mindaa isinii baaftuyyuu qabaatuuf hin deemtu yeroo xiqqoo booda beekaa. Namni Oromoo particularly qeerroof qarreen uf duuba deebi'uuf hin deemu ammarraa. Namni alaa kun uf duuba deebi'uuf hin deemu. Namichi kuni mallaqa isinii baasuu hin danda'u. San irraa mallaqa dhabdanii salphattanii keessaa bayuu irra uummata kiyya. Ammaan kana takki uummata keessa wajjin gadi dhaabachuu takki immoo yoo hin dandeenye qawwee keessa uummataa kennaati keessaa bayaa. Akka itti gaafatamneef. Okay. Tamam Waritu, you are a young, strong, educated, powerful Oromo generation. At the end, how you advise Prime Minister Abiy Ahmed or Abdul Kasai? You will listen to this. And I know you are operating from a place of emotion and ego. Okay? Please, as a brother, let me advise you that what you're trying to do is not going to be it is going to be something that you will regret for the rest of your life. Okay? So I encourage you, please, my brother, I encourage you to start using your brain to think, to be logical about what you see. Okay? Ummanni sibira abate akanati si olman maracha jiru kuni sibira garagalani dheessuuf deemanii beeki. Gaafa sanillee namuma keetitu yuusitti hafuuf deema. Okay? Kanumarratti dhaaba. Galata guddaa qabdanii please jabaadhaa ilmaan Oromoo marti keessanuyyuu. Cabsa